Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya Fana Broadcasting Corporate saamarraa jalqabee daqiiqaa muraasaaf keessumattuu dhimma dhaabbii biqiltuu Ashaaraa Magariisaa guyyaa boruu sadarkaa biyyaatti miliyoona 600 dhaabbamuuf karoorfame irratti marii taasisnee jechuudha daqiiqaa muraasaaf isaaf daagmee deegsaaf akkasumas immoo waayilamkoo yirna qaachoo Alamaariyaam wajjin yaadota tokko tokko kaasaam si wajjin turram hanga xumura qophii keenyatti akka nooliin turtan kan sinafeeru yirne qophii maal fakkaata? Qophiin bareedaa daagii bakkeessattuu waggoottan darbanii keessatti gaa faanaan odeeffannoowwan garaagaraa hawaasa biraan ga'uurraatiin kan darbe nutis akka dhuunfaatti akka dhaabbata miidiyaatti akka hojjettoota miidiyaa keessaa gahee keenya baachaa turreen guyyaa kaleessaa yaadatta taanaan asuma magaalaa Finfinnee irraati kiiloomeetira muraasa irratti kan argamtu magaalaa Shaggarii kutaa magaalaa Shaggareetti magaalaa Sulultaatti jechaadha naannoo sanatti deemnee biqiltuu dhaabnee deebinee nutis dursinee jechaadha gahee keenya baannee jirre jechaadha waggoggaatiin hojiiwwan akka kanaan raawwannaa nutis akka dhaabbataatti waggoggaatiin hojiilee Ashaaraa Magariisaa kan itti raawwachaa baane jechaadha kan kana boodee dhaabbataniifis inni kan itti kaleessa kaastee gaa guyyaa kan guyyaa borii guyyaa tokkotti biqiltuuwwan miliyoona 600 dhaabuudhaaf karoorfame sana irratti tarii istiidiyoodha akkasumas immoo istiidiyootiin alatti dirree irratti odeeffannoowwan kennuun irraatiin kan darbe guyyaa taanuuf garuu qophii taasiseeranis. Haa ta'u egaa waa'ee qophii erga kaasne keessumattuu biyyi keenya uwwisa bosonaatiin kana dura hedduu beekamaa akka turte seenaaleen hedduu kan isaanii ragaa ba'an haa ta'u malee bara baraan uwwisni bosonaa yookiin bosonni biyya keenya keessa jiru mancaa dhuf fakkeenyaaf ragaaleen arganne kan agarsiisan bara 1990 uwwisni bosonaa yeroo san yoo xiqqaate gara hektaara miliyoona 15 fi 114 irratti ture san booda garuu bara 2000 yeroo laalamu gara miliyoona 18 gadi irra ta'e jechuudha. Itti aansee bara 2010 gara hektaara 12,000tti gadi siqee bara 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha gara 12,000 fi 147 irra chuusaati. Egaa yeroo sanarraa jalqabe yookiin immoo bosonni erga manca'uu yookiin uwwisni bosonaa gadi irrataa gaafa dhufu waan kana yookiin immoo bosona mancee kana bakka buusuuf hojiiwwan hedduun hojjetamaa turaniiru. 1994 irraa jalqabee hanga bara 2010 tti jechuudha. Haa ta'u malee barootan san keessatti 1994 irraa hanga 2010 tti hojii dhaabbii biqiltuu Ashaaraa Magariisaan hedduun dhaabbatu malee jijjiiramni hangana jedhamee sun mul'achuu hin dandeenye. Sababa dhamee kan kaamu maa inni biqiltuuwwan dhaabaman jalqaba filatamanii miti kan dhaabaman jechuun biqiltuun kun bakka kamitti yeroo kamitti kan jedhu sana jechuun. Deebiitti immoo biqiltuuwwan dhaabaman sunu hangam faayidaa buusuu danda'u jechuun an seenaatti kan yaadadhu maan yeroo baay'ee keessumatu barasan baargamoodha yeroo baay'ee kan dhaabbachaa ture. Baargamooni dhuguma ijaarsa manaatiif qoraaniif wantoota garaagaraatiif ni fayyada. Haa ta'u malee bishaan hedduu nyaata waan ta'eef inni immoo oomishaaf oomishtummaa qonnaa waliin wal qabate yookiin hojiiwwan isarratti waliin wal qabatee miidhaa geessisaa ture jechuudha. Haa ta'u malee jijjiirama booda caalmatti immoo bara 2011 taa'ee bara 2011 guyyaa tokkotti adoleessa 22 guyyaa tokkotti biqiltuun miliyoona 200 dhaabamuuf karaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin labsame. Yeroo sanatti karooraan ol gara miliyoona 200 ol kan dhaabbate jechuudha. San booda taansee waggaa waggaadhaan dhaabbiin biqiltuu yookiin immoo biqiltuun dhaabamu lakkoofsi akkasumatti dabalaa deema. Keessattuu sila wanta muraasa kaastee jirta gaadha biqiltuuwwan dhaabaman yeroo sanatti haala waliigalaa teessuma biyya keenya haala qilleensaa biyya keenya akkaatamti nuti itti dhaabnu mataansaa kana qofaan osoo hin taane gosumti biyyoo keenya mataasaallee kan biyyoota warreen kan irratti adda ta'uusaa hojii wal qabsiisee daagmaawii qorannoo irratti kan hundaa'e miti. Ati baargamoo kaaste malee warreen tokko tokkotti magaalaa keessa biqiltuuwwan dhaabbatan biqiltuu akkamiiti magaalaatiin be'ee baadiyyaa torreen dhaabamanii callisanii madhaabamuu irraatiin kan darbe malee hagas mara saayinsawaa bifa hin taaniin ta'uusaan bu'aa qabeessa kan hin taane taayinseetu kan inni jiru kana qofaan miti dhaabbattummaa hin qabu qaamni dhimma kan hordofu hin jiru waggoottan 2000 mataasaa iyyuu Itoophiyaa diinagdeen ishee sababa jijjiirama qilleensaatiin raafamne yookaan immoo diinagdee magariisaa ijaaruudhaaf jedhamee hojiileen hojjetaman hedduun isaanii jiru akka nama sii kaase sana karaa saayinsawaa hin taane yookaan immoo qorannoo irratti hundoofne
hordofneen biqiltuuwwan dhaabamuu qofaa osoo hin taane qaamni kana qofaa isaatti hordofuu danda'u dhaabbattummaatiin kan hin jiraanne ta'uu isaa akka inni milkoofne taasiseetu kan inni jiru keessattuu bara 2010 kanatti kaasee sana booddee jijjiiramaan booddee garuu mootummaan keessattuu xiyyeeffannoo kaasee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii odeeffannoo yeroo baasutti addunyaan keenya keessattuu waggoottan haala dateetiin kanaan dura odeeffannoowwan baaniin egaa warraaqsa industrialization yookaan warraaqsa industirii yeroo sana ture irraatiin jijjiiramni qilleensaa baay'ee dabalaate kan inni dhufu jijjiirama qilleensaa dabalaa dhufe sanaaf immoo biyyoonni guddataniiru jedhaman warreen akka chaayinaa Ameerikaan fa indastiriin isaanii baay'ee babal'ate saba ta'aniitu kan isaan jiran warreen akka Itoophiyaa warreen akka Afrikaa jiran immoo ga'ee tokko faalama qilleensaatiif lakkisa gaasiitiif sababa osoo hin ta'in immoo ittiin miidhamaate kan isaan jirani kanarraati ka'umsa taasifachuun egaa keessattuu muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed xiyyeeffannoo guddaa kennuutiin biyyoonni warreen sunneen miidhaa geessisaniin nuti miidhamuu dandeenya isaan fala erga nuun kennineeti ofuma keenyarraati kaasnee sababa isaan nu kaasaniin isaantu nurraati hambisuu qabenne taa'u qofaa osoo hin taane furmaan isaan jedhaniitu kana xiyyeeffannoo guddaatti kennanii isumayyuu isaan hordofaati yeroo sanatti boqonnaa lamaan ashaaraa magariisaa kana sagantaan isaa uumameen boqonnaa lamaan akka inni raawwatamu boqonnaa jalqabaa keessatti bara 2011 irraatii kaasee deema waggoottan afuriif walitti aanfame biqiltuuwwan biiliyoona 20 dhaabuudhaaf xiyyeeffannootiin kennameetu kan inni hojjechaa ture biqiltuuwwan biiliyoona 20 dhaabatan iyyuu malee xiyyeeffannootti kennamee hojiilee hojjetamaniin garuu Itoophiyaanonni riikardii mataa isaaniitiin biqiltuu biiliyoona 25 kan itti dhaabanii sanarraatiin kan darbe immoo waggaa lamaan har'aa Affaaritti bakka muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed argamanitti boqonnaan lammaffaa haaluma akka kanaatiin walitti idaamaan egaa Itoophiyaan hamma 2018tti biqiltuuwwan biiliyoona 50 dhaabuudhaaf karoorfatteetu haala akka kanaatiin kan deeme kana wajjin wal qabsiisanii wantoonni dhufanii maali warreen jedhanis qabatamaatiin kaasnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Egaa sadarkaa biyyaatti biqiltuuwwan amma qoraaniif bobaaf yookiin immoo hojiiwwan tajaajila kan biraatiif oolan alattis yoo xiqqaate ragaaleen arganne maan gara 6,000 ol kan taantu jira 6,000 ol kana keessatti maaltu jira kan jennee olaal kan soorataa ni jiru kan qorichaaf ni jiru tajaajiloota adda addaaf kan oolan ni jiru egaa biqiltoota kanneen keessa harki 12 immoo keessumattuu akkuma jenne dhibbeentaan hedduun Itoophiyaa keessatti kan argaman egaa barootan darban keessatti keessumattuu bara 2011 dura biqiltuuwwan harki dhibbeentaan 12 akka addunyaatti dhibbeentaan 12 kan qorichaa kan tajaajiloota adda addaa kan soorataa osoo qabnu garuu dhaabuu hin dandeenye isarraa fayyadamoo hin taane maayini san booda eenyu 2011 booda akka bu'aan argame yookiin jijjiiramni argame tokko maayini mukkeen dhaabaman mukkeen isa boba'aatiif ta'u yookiin immoo wanta kan biraatiif fayyadamnu akka kana duraa osoo hin taane nyaataafis kan oolan fa'aa dhaabamaa ture abukaadoo kaasuu dandeenya appilii kaasuu dandeenya paapaayaa fa'aa kaasuu dandeenya isaan kun ashaaraa magariisaa keessatti inni kun immoo maal fidaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti illee bu'aa argamsiisuu danda'a akkuma faalama qilleensaa faalama jijjiirama qilleensaa hambisuuf mukkeen kaan akkuma faayidaa buusan isaan kun immoo wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessattis gahee guddaa taphachaa turaniiru kanaanis bu'aawwan hedduun argamaniiru egaa waggoota 5 darbanitti biqiltuun yoo xiqqaate ragaan kan agarsiisu gara biiliyoona 32.5 dhaabamuu isaanii kan bara kanaatu dabalate kan bara kanaas dabalate jechuudha uwwisa wajjin wal qabatee gara dhibbeentaa 4 13 17 ture yeroo ammaa garuu uwwisni bosonaa kan biyya keenya gara dhibbeentaa 23.6 ol akka ta'e ragaaleen kan isaan agarsiisani kana caalaa dabaluuf kaamma dhaabbiin biqiltuu kan boruu kun uwwisa bosonaa akka biyyaatti jiru ol dabaluuf gahee guddaa taphatee yaadu. Kana qofaa miti daagmaawwan wantoota baay'ee kaasanii jira namoonni baay'een isaanii lakkoofsa kaasanii ilaallee waggoota darbanii keessatti biqiltuuwwan biiliyoona 32.5 ol dhaabamaniitu kan isaan jiranii kana booddee kan Itoophiyaan marsaa lamaatiin yookaan immoo boqonnaa lamaatiin iyyuu biqiltuuwwan biiliyoona 50 dhaabuudhaaf karoorfatte sanaaf biqiltuuwwan biiliyoonni 18 inafuun jedhameetu kan inni kaafamee jiru walitti qabdee gaafa ilaaltu garuu warreen amma sila kaastee kan silanaa kaastee jechaadha haala waliigalaatiin qilleensi biyyattii mataa isaanii jijjiiramuu isaa muraasa kaasanii ilaalu uwwisa irraatiin kan darbe jechaadha yaadate tanaan Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa keessatti argamanii biyyoota yookaan immoo naannolee Itoophiyaa keessatti argamanii hedduu keessatti roobni yeroon isaa hin eegganne walitti aansee inuma yaadate tanaan inuma bona keessa reefu bona sun fixin roobni kan deemaa jiru jechaadha kuni gaafa teessee ilaaltuutti kana booddee hojiileen hojjetamanii kan yeroo san hojjetamanii mataan isaanii bu'aa hammamii fidaa akka isaan jiran haalli qilleensaa keenya jijjiirameera qilleensi diilalla'aa fi gaarii ta'ee jireenya namaatiif mijachuu danda'u deebi'aate kan inni jiru kana qofaa osoo hin taane ati naannoo sanas gatii turteef seenaa Haroomayaa kaasanii ilaaluu dandeenya hara carcariin kaasanii ilaaluu dandeenya warreen kun mataan isaanii maali qabdee yoo ilaalteet waggoottan darbanii keessatti hojiilee hojjetamanii Harargee baha lixa fudhannee yoo ilaalle egaa keessatti kunuunsa qabeenya uumamaa wajjin qabsiisee fakkeenyaan kan kaan yeroo dubbii yaadata taanaanii jiraattota naannoo Koonsoo wajjin dabalatee waajjira muummee ministeeraa dhufanii jechaadha
naannoo ijaarsa gamoo guddaa biyyaalessaa sanatti muuxannoo isaanii qooduu isaanii yaadanna akkasumas kana wajjin wal qabsiiseetu hara Haroomayaa kaasnee jira bakka kanatti kaasnee jira laggeen kanaan dura goganii turanii deebi'uu isaanii kaasnee ilaaluu dandeenya bineensonni kanaan dura baqatanii turanii gara daggala isaaniitti deebi'uu isaanii hunda caalaa garuu Itoophiyaan gara dippiloomaasii magariisaatiin yookaan immoo giriin dippiloomaasii jedhamu sanaa mataa isaatti fayyadamaa jiraachuu isheen kaasu. Kaarboon illee gurguruun jalqabameera. Keessattuu kanaan dura kaafamee kan ture Itoophiyaan silasii kaasee jira miidhaa biyyoonni guddataniiru jedhamanii karaa indastirii isaaniitiin kaasaniin Afrikaa miidhamteetti jedhameetu kan inni kaafamaa jiru. Itoophiyaan immoo sanaaf furmaata ta'uu dandeessi jedhamee biqiltuuwwan amma sun dhaabamuu qofaan osoo hin taane biqiltuu dhaabnee lakkoon keenya kaasnee jirru gama dinagdeetiin hawaasummaatiin bu'aalee argamanii jijjiirama qilleensaatiin bu'aalee argamanii ida'amanii kanarraatiin kan darbamoo Itoophiyaan ofii isheetiif qofaan osoo hin taane deemtee biyyoota ollaa akka Sudaaniif Somaaliyaa Jibuutiitti ergitee gama dippiloomaasiitti isheetiif fayyadamaa kan isheen jirtu kanarraatiin darbee baay'ee kiiloomeetira baay'ee fagaattee deemtee Paakistaanitti mataa isaallee deemtee biqiltuu dhaabuudhaan annisaan hamma ilaalaa jiru kun hojiin ashaaraa magariisaa kun Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane biyyoota horiin kaaniif illee afur akka danda'u gama dippiloomaasiitiinis itti fayyadamaa jirti Itoophiyaan bakka bakkatti ittiin maqaan ishee illee kee fakkeenyaan kan isheen kaartu muuxannoo ishees karaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiin akka isheen qooddatuuf biyyoonni horiin kaanis akka itti fayyadamtu sababatee jiradha. Egaa waan kaastee qabdu fakkeenyaaf Jibuutii Keeniyaan yoo yaadatte guyyaa takka akkuma biyya keenyaaf muuxannoo biyya keenyaaf guyyaa biyyaalessaa iyyuu godhan guyyaa biyyaalessaa ashaaraa magariisaa dhaabame. Kanaaf tokko hariiroo biyyoota kan ollaa keessumattuu gaanfa Afrikaa kana keessa jiran ni cimsa. Inni kan biraa maa inni yoo Itoophiyaan qofti ashaaraa magariisaatiin misoomtee faalamni jijjiirama qilleensaa bu'aa argamsiisuu dhiisuu danda'a. Kanaaf waliin guddachuu rakkoo jiru waliin furuu waliin wal qabatees muuxannoo qabnu waan qabnu qooddachaa gaafa naannoon kun yookiin immoo biyyoonni ollaa kun faalama jijjiirama qilleensaa hambisuuf sochii kan gaafa hambisa nuufis faayidaa qaba jechuudha. Isaaniifis akkuma bu'aa qaba jechuudha. Kanaaf hojiiwwan dippiloomaasii keessaas tokko jechuun dandeenya. Gara Haramayaa kaasteetti amma kan Haramayaa waggoota hedduutiif badee kan ture. Irrattiyyuu qonna gaggeessuu yaadadha gara sana hojiidhaaf gaafa deemaa turre yeroo barnootaan barachaa ture gara jijjigaatiin barachaa ture sana booddee Harargee bahaa Harargee lixa hojii fiti gaafa deemu naannoo Haramayaa gaafa ilaallu sangaatiin irrattiyyuu qotiisaaf itti fayyadamaa ture. Amma garuu seenaan sun jijjiiramee anaafatti yaadata taanaan televezyiinii Fana akkuma jalqabeen gara sanaatti deemnee hojiileen hojjenne si keessatti miirranni uumuu danda'u namoota naannoo sanaatti miirranni uumaa ture kanaan dura sirbi hedduun sirbameeraaf sirbi suni garuu akkasuma nafee ture amma garuu hojii kanaan nufeetu kan inni jiru daagmaayee hojiiwwan gurguddoo ashaaraa magariisaatiin hojjetamaa jiranii fi bara kana gaa yeroo amma taanee jirutti waggaa kana keessa guyyaa tokkotti borii sa'aatii 12 irraa kaasee biqiltuu miiliyoona 600 Itoophiyaanonni ba'anii hin dhaabu jedhameetu kan inni jiru kuni maaliif jennee yoo kaasnetti gaa kaleessa ministeerri qonnaa fi ministeerri tajaajilli kominikeeshinii ibsa waliin kennaniitu kan isaan jiran keessattuu sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaatiin hojiileen hojjetamanii maal fa'aadha kan jiraate muraasa isaanii kaasti ta'e faayidaan inni guddaan ashaaraa magariisaa waggoottan darbanii keessattis kana booddees dhufuu danda'u sana birmadummaa nyaataa wajjin wal qabsiisee muummee ministeeraa keenya yeroo hundaa irra deebiitiin wantoota kaasanii keessaatii biyyi birmadummaa ishee keessattuu gara nyaataatiin of hin eegne birmadummaa nyaataa ishee mirkaneessine wabii nyaataa ishee mirkaneessine harka lafa jalaatiin biyyootaan miidhamuu dandeessa kalaaf sana keessaatii ba'uu dandeenya kan isaan jedhan yeroo baay'ee namoonni sila kaasee muraasa isaanii waa'ee paappaayyaa kaleessa ibsa kenname keessaatii egaa biqiltuuwwan bara kana dhaabaman keessaatii 56 kan ta'anii biqiltuuwwan faayidaawwan damee daneessaa qaban ta'uu danda'u nyaataaf kan ta'an kuduraalee muduraalee ta'uu danda'u kana qofaan osoo hin taane marga dheedichaas kan horiitiif ta'uu danda'u kana qofaan osoo hin taane qonna olmakaatiin hojiirra ooluu kan danda'an ta'uu isaa kaafamee jira kana gadeemnee gaafa ilaallutti egaa namoonni baay'een isaanii akkasitiin ilaaluu danda'u sanarraatiin kan darbe biqiltuun hin dhaabbate jechuun kaleessa kaasne jira moonatu jilee hojjetamanii egaa dandeettiin biqiluu isaa kallattuu isaa 78 ta'ee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mataa isaallee qorannootiin baasee jira haala kanaatiin egaa sagantaan latiin isaa hin dabale jechuun biqiltuun hin biqilee haalli jijjiirama qilleensaa hin fooyyee roobni hin dhufee lafti jiidhiinsa qabate lafti jiidhiinsa qabate jechuun immoo oomishaaf oomishtummaa irratti jijjiiramni guddaa dhufeera jechaadha. Amma qamadii waggaatti 3 oomishuu jalqabnee jirra. Wabii nyaataa jechuun sana wajjin wal qabata gaa haalli qilleensaa jijjiiramee jennaan waggaatti 3. Maaliif eenyu dur qamadiin ganna qofa ture. Takkaa qofa. Garuu maayini yeroo ammaa kan bonas oomishamuu jalqabeera. Gaafa oomishni bona jallisiidha. Jallisiin immoo maal barbaada? Bishaan barbaada. Bishaan argachuuf immoo mukkeen dhaabuun yookiin biqiltuu dhaabuun murteessa. Kanaaf bu'aan argame. Fakkeenyaaf barana gara Adaamaa deemeen ture. Biqiltuuwwan qophaa jiran keessaa kan hedduu na ajaa'ibe kan raajee kana dura timira yaadatte timir biyyoota arabaa irra caala biyyoota arabaa keessa kan dhufu. Kanaaf biqiltuu sana amma gaafa qophaa'e kan hin arge jechuudha kan burtukaanaa kan timiraa
biqiltuu kana dura dhaabamee hin beekne akkuma jalqaba kaasaa turre tajaajila nyaataatiif wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti illee sharafa biyya alaatiin dhufaa miti mirri kan yaadne yoo ta'e. Kanaaf isaan bisuu keessatti illee gahee guddaa akka qabu kan ibsame. Egaa kaleessa ibsa kenname keessattis duula boruu gaggeeffamu waliin wal qabate gara 56 kan ta'u biqiltuuwwan faayidaa damee hedduu kan qaban 44 biqiltuuwwan miidhaginaa fi kan bosona miidhaginaafis kan ta'u jechuudha. Miidhagina magaalaatiif kan ta'u yoo xiqqaate lafa hektaara miiliyoona 2 irratti akka dhaabbamu kan ibsame. Egaa bu'aawwan ashaaraa magariisaa waliin wal qabatee akka Afrikaattis haa ta'u keessumattuu akka addunyaatti immoo biyyi keenya beekamtii argatteetti. Waan jalqaba marsaa jalqabaa keessatti gara biqiltuu biiliyoona 20 naannoo san dhaabuuf karoorfame haa ta'u malee karooraan ol gara biqiltuu biiliyoona 25 ol dhaabameera. Sanumni wal qabatee muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed hoggansa cimaa Afrikaa jedhamuun kan badhaafaman yaadachuun hin danda'ama. Dhaabbata American Academy of Achievement and Global Hope Coalition jedhamuun akkasitti badhaasa kanallee argachuu hin danda'ama. Inni kun kan dhufe hojii waan hojjenneef. Kana caalaa yoo kan hojjennu yoo ta'e immoo bu'aawwan hedduu badhaasawwan hedduu beekamtii hedduu jijjiirama faalama qilleensaa hambisuu keessatti qofaa osoo hin taane maqaa gaarii biyyaa jijjiiruu keessatti jalqaba waa kaastee qabda. Biyyoon guddatan warshaalee hedduu kan qabu warshaalee hedduu indastiriiwwan hedduu qabu isaan waan ittiin dandamatan of keessaa qabu yeroo baay'ee waltajjiiwwan faalama qilleensaa waliin wal qabate murteewwan hedduu ni darbu biyyoota guddataa jiraniif deeggarsa akka taasisan garuu hojiirra hin oolle jedhamee akkuma ati kaasteessan hin taa'amin furmaata gara furmaataatti dhufu furmaanni inni duraa fi dhumaa immoo biqiltuu dhaabuudha baranaa. Akka tasaa rakkoo faalama qilleensaa waliin wal qabatee siginni lafaa naannolee biyya keenya garaa garaatti mudachaa turuunsaa ni beekama. Isaan hambisuuf immoo hayyoonnis kan gorsan murteessaan rakkoowwan faalama qilleensaatiin dhufan keessatti hambisuuf kan gargaaru biqiltuu dhaabuu qofa. Yoo akkas goon rakkoowwan nu mudachaa jiran ni furamuudhaan kan isaan kaasan. Keessattuu kan bara kanaa gaa daagmawii wantoonni adda isa taasisan hedduun jiru odeeffannoowwan garaa garaa baate kan isaan jiran keessattuu immoo koreen ashaaraa magariisaa biyyaalessa odeeffannoowwan kanaan dura baasaa turan egaa kanaan dura callisaan miti kan isaan dhaabamaa turan kanaan dura hojiilee hojjetamaa turan sababa mataa isaanii qabu. Ashaaraan magariisaa sagantaa kan bara kana marsaa boqonnaa lamaffaatiin waggaa lamaffaa har'a dhaabaa jirra waggaa kana keessa jechaadha. Kana wajjin wal qabsiisee kan bara kana maaltu adda isa taasisa kan jedhuun koreen kun odeeffannoo tokko baaseetu kan inni jiru odeeffannoowwan baase keessaati ashaaraa magariisaa kan bara 2016 fi kan guyyaa borii guyyaa tokkotti biqiltuuwwan miiliyoona 500 dhaabamu sana wantoonni adda isa taasisan lamatu jiru miiliyoona 600 wantoonni adda isa taasisan wantoota lamatu jiru inni guddaan keessattuu hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa faalama irraati yookaan immoo guutiinsa irraati baraaruuf naannoo laga Abbayyaaf xiyyeeffannoon guddaa kenname yookaan immoo naannoo sulula laga Abbayyaatiif xiyyeeffannoon guddaa kenname hojjetamaati kan inni ture naannoo Beenishaangul Gumuz Gaambeellaa deemtee taanaan kanaan dura hojii achi deemuuf ana waggaa jaafaa isaarratti akka carraa isaa argatee deemee kan inni jiru bosonni hin turre yeroo sanatti baay'ee guba ture amma garuu naannoo sanatti biqiltuu dhaabamee jiru qabsee haalli qilleensa naannoo sana baay'ee jijjiiramee jira bishaan achitti ciisaa jiru amma haalli qilleensa naannoo sanaa jijjiiree jira kanaafuu amma dalalii yookaan immoo jigiitni asiitii haramee dhoqqeetiin deemu sana hara sana keessa deeme hidhicha akka hin gunneef xiyyeeffannoon guddaa kenname naannoo sanatti kan inni hojjetamu kan bara kana adda isa taasisa jechaadha. Kana qofaallee osoo hin taane quubsuma magaalotaa jijjiiruudhaaf magaalaa Finfinnee argitee taanaan hojiileen hedduu hojjetamaate kan isaan jirani magaalonni gurguddoo Itoophiyaa keessa jiranii Finfinnee dabalatee keessattuu Adaamaa fa'aa namatti akka fakkeenyaatti kan horan akka Baahir Daar fa'aa jiran magaalonni keenya hedduun isaanii garuu magariisummaan hin hanqataanii bakki boqonnaa bakki doonuun hin hanqataanii waan ta'eef kanaafuu bara kana kan bara darbeerraati urreen silasii kaasee naannoo sulula laga Abbayyaatti hidhicha balaarraati baraaruudhaaf kana qofaallee osoo hin taane miidhaginaa fi quubsuma magaalotaa jijjiiruudhaaf xiyyeeffannoon guddaa kennamee hojjetamaa jira waan ta'eef egaa guyyaa boruu anaafsiis dabalatee as istiidiyoo teenyus daawwattoota keenya baa odeeffannoo isaan biraan gaaturuudhaaf lammiileen Itoophiyaa immoo miiliyoonota hedduutiin lakkaa'amanii tooftaawwan garaagaraatiin inni kan bara kana adda isa taasisu daagmaawii Itoophiyaan kanaan dura hedduu dhaabaa turte garuu beekamtiin hin kennamnee fi bara kana immoo haaldureewwan barbaachisanii hedduun isaanii guutamanii riikardiin Itoophiyaa kuni keessattuu biqiltuuwwan baay'inaan dhaabamanii lafa inni haguugee jiru kana qofaa osoo hin taane Itoophiyaanota kana irratti hirmaatanii waliin ta'anii ulaagaawwan sunneen guutamanii jennaan Guinness Book of World yookaan immoo galmee addaa dinqisiisan irratti galmaa'uu danda'a jedhamee wanti kana hojjetamaa jiraachuunsaa kan bara kana adda isa taasisaa jechaadha.
Kanaaf lameen hundi duula Ashaaraa Magariisaa guyyaa boruu biqiltuu miliyoona 600 dhaabamu irratti waliin haa hirmaannu ergaa yookiin immoo dhaamsa kan keenyaati. Fana Broadcasting Corporate afaanota garaagaraatiin ganama sa'a 10 marraa jalqabee gaazexeessonni yookiin immoo miltoowwan keenya bakkeewwan garaagaraarraas odeeffannoo nuu kennaa. Nu wajjin ture jechuudha kanaaf sagantaa boruus akka isaan daawwatan asumaan affeerra. Kabajamtoota daawwattoota keenya hordoftoota keenya egaa qophiin keessumattuu dhimma Ashaaraa Magariisaa dhaabbii Ashaaraa Magariisaa guyyaa boruu miliyoona 600 guyyaa tokkotti dhaabamuuf waliin wal qabate odeeffannoo gabaabaa isin biraan geenye kana fakkaata. Hanga ammatti immoo isin waan waliin turtaniif ulfaadhaa galatooma. Daagmee Deeksisaa fi akkasumas Sirna Qaachoo Alamaariyaam si wajjin turreerra. Qophiileen keenyaaf itti fufu turtii gaarii.